Tarkaanfiin carraaqqii Iraan ulaa Hormuz to'achuuf gootutti aanee hiree lammeessoo ulaa geejjiba boba'aa addunyaa gama galaana diimaa danqu ta'ee jira. Ulaa Baabul Mandab kan faallaa ulaa Hormuz kaasee fiixee galoo galaana Arabiyaa jiru kan to'atan hidhattoonni Huutii isniina dabree Saawud Arabiyaatti ulaa galaanaa akka cufan dhaadachaa kan turan. Waraanni US ajaja pirezidaantii Tiraamp arbaa kalee haleellaa marsaa haariyaa Iraan irratti banuun beeksise. Dimiin kalee sunis haleellaa halkan 12ffaaf walitti aansee kan raawwatameedhaas jedhan. Mootummaan Oomaan ammoo gama isaatiin nageenyaa fi tasgabbii ba'aa giddugaleessaa akka deebi'uuf tattaaffii dippiloomaasii cimsuu beeksise. Ministeerri dhimma alaa Oomaan ibsa baaseen mootummaan Saawud Arabiyaa hidhattoota Huutii Yaman keessaa fi ergama addaa UN waliin dhimma waliin qindaa'uun marii siyaasaatti akka deebi'amu irratti hojjechaa jiraachuu ibse. Walitti bu'iinsi naannichaa caalatti akka hin hammaannee fi tarkaanfiin nageenyaa galaana diimaa fi bilisummaa geejjiba galaana balaaf saaxilu kamiyyuu irraa akka of qusatanis Oomaan waamicha dhiyeessitee jirti. Yaamichi kun yeroo hidhattoonni Huutii Yaman geejjiba galaanaa gara Saawud Arabiyaatti taasifamu irratti uggura labsii fi dooniiwwan daldalaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalaniiti jechuudha. Haalli kun yaaddoo nageenya galaana diimaa keessatti dabaluu fi geejjiba daldalaa idil addunyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan. Oomaan yeroo dheeraaf walitti bu'iinsa naannichaa keessatti gahee araaraa taphachaa kan turte tahuu fi biyyattiin kanaan duraas marii Iraanii fi Ameerikaa akkasumas mootummaa Yamanii fi gareewwan hidhatan gidduutti gaggeeffame keessattis shoora olaanaa taphachuun beekamtis jedhan.